Ummaa kanaanis ta'uu danda'a. Akkasumatti nama uummataaf hojjete nama cimaa dhattee yaaddu keessaa eenyuun ajaa'ibsiifatta kan jedhu jira. Addunyaarraa namoota lubbuun jiranii fi namoota lubbuudhaan hin jirredha. Addunyaarraa anaaf namoota lubbuun hin jirre keessaa Oromticha Adam Saadoon ajaa'ibsiifadha. Akka seenaan nu lallabdutti Adam Saadoon lola qotee bulaa Baalee Waaqoo guutuun hoogganamu irratti nafxanyoonni waraana isaan irratti banan irratti loowwan isaanii fixaniiru. Isa irratti Jeneraal Waaqoo guutuun xalayaa Naabir Maddaa Oromoo Tuulamaatti ergaa ture. Kitaaba kanarra jira, kitaaba seenaa tokkorra jira. Adam Saadoof peejii 14 erge. Fuula 14. Yaa fuula 14 erge. Adam Saadoon achi ka'ee gara Oromoo Tuulamaatti xalayaa Naabir Maddaa kana geessuuf otoo deemuu lukkeewwan nafxanyootaan qabama. Gaafa qabamee to'annaa jala oolu battalumatti mana fincaanii nageessaa jedhe. Mana fincaanii nageessaa jedhee fuula 14 waraqaa xalayaa sana nyaatee itti bahee inni garaadhaan nu bahee garaatti nu deebi'eeti waan fiddan fidaa jedheen. Nama kana gaa addunyaa irratti beekamuu baatus anis nama addunyaa irra jiraatu keessaa isa tokko, innis nama addunyaa irra jiran keessaa isa tokko, nama lubbuudhaan hin jirre, nama seenaa kanaan ajaa'ibsiifadha. Isarraayis barnoota guddaan argadhe. Maalan argadhe namni waan gochuu qabu akka gochuu qabuun irraa baradhe. Warra lubbuun jiran keessaa Neelsan Maandeellaan ajaa'ibsiifadha. Waa'ee Neelsan Maandeellaa addunyaa irratti nama beekame inni waa'ee mana hidhaa isaan odeessu dhuma irratti kanan isa ajaa'ibsiifadhe tokko. Akkuma inni mana hidhaatiif baheen waggaa amma sanaa hidhamee akkuma baheen jarreen saba isaa akka hin taane gochaa turan sana haa jiraatanii jiraadhaa jedheen. Garuu inni irraanfannu waan nu gootan jedheen. Namtichi kun egaa waan jarreen saba isaa irratti raawwatte kana namicha beeku erga bahee aangoo qabate waan tudduu erga harka isaa galeen booda jara kan akka fedhe gochuu danda'a ture. Dhiifama goonaa fi jedheen. Dhiifama gochuu isaa kanaan baay'een isaa ajaa'ibsiifadha Neelsan Maandeellaa. Garaana aadaa burreedha.